hojiiwwan qonnaa gaggeessinu keessatti gaheen loojistikiin qabu gahee baay'ee guddaadha. Loojistikiin hojii keenya qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenyatti dhiyaannee tajaajila ekstenshinii guutuu ta'ee fi gahaa ta'e kennuu kan nu dandeessu waan ta'eef gaheen guyyaa har'aa konkolaattota mootor biskileetota gara aanasitti dabarsinu kun gaheensaa gahee leencaa qaba. Loojistikiin kun yoo jabaannee hojii jedhame qofaaf oolchine dhugumayyuu qonnaan bulaa keenya horsee bulaa keenya tajaajila. Konkolaatas ta'ee mootor biskileetni kun waan ramadamaniif hin oolle yoo ta'e uummata keenyas fayyaduu hin danda'u. Qaama konkolaatotaa fi mootor biskileetota kana fudhatee maqaa uummataatiin uummata bakka bu'ee fuudhee hojii isaatirra oolchin seeranis kan gaafachiisu ta'a. Kun karaa baay'ee qindaawaa ta'een hojii keenya hojii qonnaa tokkummaadhaan beekumsaan yaa hooggannu jennee dubbachaa turre hojii kana deeggaruudhaaf gargaaruudhaaf waan yaadne galmaan ga'uudhaaf meeshaalee yookaan fi loojistikiiwwan nu tajaajilanidha. Malee loojistikoota kana konkolaataas ta'ee mootor biskiloonni waan hin karoorfamneef akka isaan oolan yaadameetii miti jechuudha. Kanaaf hoggansi godinaa guyyaa har'aa asitti argamneetoo jiru hoggansi aanaa abbaan qabeenya kanaa kan taatan guyyaa har'aa asitti argamtanii qabeenya kana wal harkaa fuun qabeenyicha of eeggannoo guddaadhaan fayyadamuun tajaajilamuun baay'ee barbaachisaadha. Qabeenyi kun gar tokkoon hojii misoomaa keenyaa saffisiisa. Gama biraatiin immoo sirnaa fi seeraan hin hoogganamne yoo ta'e jeequmsa adda addaa nurratti uumuu danda'a. Kanarraa ka'ee sirnaa fi qajeelfamaan qabeenyicha hoogganuun baay'ee murteessaa fi barbaachisaadha jechuudha. Hojiin qonnaa nutti kennameetoo jiru hojii daqiiqaa tokkoofillee boqonnaa nuuf kennu miti. Hojii baay'ee guddaatu nutti kennameetoo jira. Uummanni keenya harki caalassaa ammallee hiyyummaa keessa jira. Oomishaa fi oomishtummaan maasii keenyaa beelada keenyaa baay'ee gadi aanaa. Oomishaa fi oomishtummaa gadi aanaa ta'e kan jabaannee beekumsaan callaa guddistuuwwan oomisha keenya dabaluu danda'an maashinaroota oomisha keenya dabaluu danda'an jabaannee harka ol qabannee qonnaan bulaa fi horsee bulaa keenyaaf yoo dhiyeessine malee ammallee oomishtummaa keenya guddisuu akka hin dandeenye hundi keenya iyyuu beekutu nurra jiraata. Hoggansi qonnaa sadarkaadhaan jiru ogeessi qonnaa horsee bulaa fi qonnaan bulaan keenya yeroo hunda kan yaaduun irra jiraatu. Akkam gooneet oomisha keenya dabaluu dandeenya. Akkam gooneet oomisha naannoo keenya keessatti oomishamu guddisuu dandeenya kan jedhu irratti yaaddee hojjechuutu irra jiraata. Hoggansi qonnaa adda durummaadhaan dhimma kana qabatee jabaatee hin hojjanne hoggansa qonnaa ta'uu hin danda'u. Hoggansi qonnaa yeroo hunda halkanii fi guyyaa waan jiruu fi jireenya uummata keenyaa jijjiiruu danda'u irratti jabaatee yaadee hojjechuutu irra jiraata. Kalaqa xixiqqaa qeeqataa keessatti, aanaa isaa keessatti, godina isaa keessatti waan uummata keenya fayyaduu danda'u hunda isaa taasisuutu irra jiraata. Kana yoo goone hiyyummaa bara baraan nurratti dagaagetoo jiru kuffisuu dandeenya. Yoo jabaannee garuu kanarratti hin hojjenne ta'e jijjiiramni dhufuu hin danda'u. Jijjiiramni dhufuu dhiisuu isaa immoo uummata keenyas nus akka hoggansa qonnaatitti itti gaafatamummaa seenaa jalatti nu kuffisa. Kanaaf guyyaa har'aa konkolaattota sagantoolee kanaan bitamanii darban konkolaataa 73 mootor biskileeta 700 ol yommuu dabarsun sagantaawwan biiroo qonnaa wajjiniin hojjechaa jiran hojiiwwan qonnaa keenya deeggaruu keessatti
gaheen isaan qaban gahee leencaa ta'uu nutti agarsiisa. Hojii kana bajata mootummaatiin binnee dhiyeessinu osoo jennee hundi keessan akka beektan rakkoo hammaataa ta'uu danda'a. Sagantaaleen kun hojiiwwan misoomaa kamirratti iyyuu akkuma nu waliin dhaabbatanii halkaniif guyyaa hojjechaa jiran loojistikiidhaan immoo hoggansaa fi ogeessa keenya deeggaranii haala ittiin bu'aa qabeessa ta'uu ittiin danda'aniin akka itti deemuu danda'amuu fi akka itti hojjetamuu danda'uuf carraaqqiin isaanii godhaa jiran carraaqqii baay'ee guddaadha. Guyyaa irraa loojistikiiwwan sagantoota kanaan bitamanii gara keessanitti dabarsinus yoo dabarsin abdii guddaan disipiliinii guddaadhaan of eeggannoo guddaadhaan loojistikiiwwan amma isinitti dabarsinu kana uummata keessaniif tajaajila uummanni keessan barbaaduuf in oolchitu jennee abdanneet kan jirru jabaadhaa. Fuuldurri keenya ifaa qonnaan bulaa fi horsee bulaan keenya sangaarraa gateettii sangaarraa gara tiraktaraatti jennee dubbachaa dhufnee jirra. Kana qabatamaadhaan yeroo gabaabaa keessatti waan qonnaan bulaan keessan barbaadu milkeessitanii akka walitti deebinu shakkii tokko illee hin qabu. Jabaadhaa.